Wareegama artist Haacaaluu Hundeessaa booda muuziqaan Oromoo laafa jedhamee sodaatamus bifa haarawaan aartii biyyatti weeraraa jira jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo qopheesse. Keekiyyaa badhaadhaatti hanga Galaanaa Gaaromsaa Ittiiqaa Tafariyaan Galeencoo Gammachuu artistoonni hedduun hojii haarawaan uummatatti hamilee horaa jiru. Gaafiif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork taname humtamshanii Facebook live daawwachuun riikoordii haaraa obbaaf turdofe torbe tokkoon booda waxabajji gaaf 29 bar 2020 oduun akkan jette dhaga'amne. Misaayilli Oromoo Haacaaluu Hundeessaa boonsaa rasaas dabaaf cubbuutiin waraana mundu'aaf jilbeeffate. Oromoon dhukkubsate muuziqaa isaallee lafti dukkanoofte. Eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa jireenyeef daadhii galaane. Ittaan sun Haacaaluu Hundeessaa kanyaatti qa'ee maccaaf tuulama Finfinneen abba lafa Oromoo that may have cost the interviewee his life and the Prime Minister whose reputation has suffered along with the country. Ilma qaalii hadhabuumati Oromoo mohum dhibbatamaan dhiibame manidhaa yoguuraam baay'een ijjeefamoon gameeyyi hedduu hasaama muuziqaan Oromooleen haleellar dhaqqabdeen gaggabe du'aaf horreesse yookaan du'anii dhabamuu ta'uu baatti immoo biyya nyaatanii ka'uun hiree weellistoota Oromoo taate jilamaan booda keekiyyaa dhukaase ilmi dhiira sabaaftuu barraaqa. Dinagdee nu cabsu soodareerra masu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa. Tadeda medura amanti na furo walinyanu dida tokuma wafida nadinya nubura gabruma tumura inkamnu kulkulchu alaganu bu'a qeerroof qarree coomsaa walgarre faffacaati amma wanjet ture lamma jechuun ka gaafat mucaan tuulama keekiyya badhaadhaa shanee fi abaa'oo OLF fi kaafaa'oo hin barreen kabartu Oromoo dhamartu jechuun tokkummaa laabse. Oromoonni alaaf kee jiran gammadanii YouTube weeraroon sirbichi namoota miiliyoona 4 oliitiin daawwata. Hateessuma jibbit lafa haate sitti sirbeet galma dhugaa weelluun mucaa mata yubatti fufuun Itoophiyaa maraacheeti. Barwanni hundurri baay'in fudhatin jechuun uummata hafincilsiisa abbaan saaqi saanqaa baalli galaana gaaromsaa dabarsuun muuziqaa Oromoo du'a haasa'an birra walagarra marroonta gurba jaala Haacaaluu Hundeessaa taate. Ijoollee biyyaa gootii gugurraa mataan furaa eenyuun alee maaliir bungaa faduraa. Otoo birbirsee jiru maaltu faarsame jiree anin beeku guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koomitiree. Oromia mitire, sirna gadaa mitire, haqa Oromummaa mitire. Adoo birbirsi jiru maal tafaarsi micirree guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koomitire jechuun ka gaafat galoon barcuma duwwaa agarsiisuun birraa beellam qabate piipii waccisiise. Boom! Muuziqaan Oromoo dammaqee baroota dhiichisuu YouTube irra riikoordiin haarawii galmaa'e. Obsii dalgaa darbu qaba. Harki bokkuu qabe boodees numa qaba. Natusibata siku dadaba obsinera inkamu kulkulchu alaganu bulchu nuaramoda alaganu bulchu dubbiin muuziqaa Oromooleen sarbees qiyaamaa ta'uun qabaa dhaqanii dadhabaan Leencoo Gammachuu ijoollee Vision Entertainment dubbisuu marroon tiyya beellamnaa qabaa jedhe waraan gaade sagali dhaabuun gam iluurra hageerar mucaan qallaan immoo ilu abba boora fardi boor jechuun bosona mazoon fakkaata keessa maddeeseese sirbi malee. Noobelii hidhati zinnaar addunyaan dhoowwatti doolara biyyatti fonqolcha ayyaanni diinagde butuchu waraanni filannoo ugguram keesi hidhannoo duudi dargaggeessi jeneraal artisti Haacaaluu guma goota shirrina waal kajedha keekiyyaan itti deebisuun roob deebiise. Labsiin mootii qottee fakkeenyaa biqiltuu kan dursu nageenya hambaan olee calanqootii dirmamuu qabna sirna mootii.
Amboo keessa lolaqaata shaggargay mataan abbaallee yoo dulma jiran badu maqaan akkuma inni jedhe du'a caaluutiin booda muuziqaan Oromoo obboleeyyana caaluu ilmaan Oromoo qaaliin kunuunfame dagaaguun dachee raasuu jira. Barcumaan duwwaan galaana gaaromsaatiin fardi duwwaan immoo keekiyya badhaadhaatiin Itoophiyaan raasuun hirriib dhowwuu jiran. Sirva shi onne mana ditata onne mana ditata